Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan isiniin jechaa egaa Ruutaa eenyu waame jechaa turre jechuudha. Namoota shakkinillee dubbachaa turre garuu dubbiin akkas miti. Abiraamumatu waametu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa balballi jalaa erga saaqamee achirratti dhaabbatee ture jechuudha. Kanaaf na waamte jettee dubbatte isheen lakkii aniif ati akka waliin haasofnuu fi garuummoo hirmeen mana keessa turtee jechaanii ture jechuudha. Maalidha maaltu ta'aa jira akkamidha yoo jedhu jechuudha. Ishiin garuu lakkii wanta qoyisi nu hubachiisa jetteeni yeroo kanatti hirmeellaanii maal hubachiifta wanta tana hubachiistu maalidha hirmeellaa jennaanii qoqqa bakka qoyetteen ishiinis jireenya koo keessaa maaliif hin baane xirriggi jettee tuffatamteetta inni ati likiskis jettu maalidha jettee jechuudha. Ruutaanis ishiidhaan yeroo kana keessatti baay'ee gaafa ishiin haasofteettu annan nan deemaan baqqaanii waan hin xabadhuuf hin jiru yeroo ishiin jettutti jechuudha. Sadan isaaniiyyuu Abeel Buruukeet girrisanii gaafa itti ba'anii jechuudha. Mucaa dingetti godhan jechuudha. Eenyu Ruutaa jechuudha. Akkasumas Abiraamis jechuudha. As jirtu turtanii mana keessa jirtu turtanii maal hojjechaa jirtu maalidha inni isin hojjechaa jirtanii gaafa inni jedhuuni Ruutaanis naaf hin galle maalidha jettee yeroo kana keessatti namoonni baay'een hordoftoonni waan baay'eetti isaan yaadaa jiru Hirmeellaa fi Abiraamii. Kanaafiyyuu nuti immoo kana qopheessine hin darbamu hin kufa jenneeti gaafa jedhanii Abiraam hin danfe bakka dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na baay'ee naa yaaddaniittu baay'ee hangana kan hin jedhamne ani jireenya koo hordoftootaaf miti kanan jiraadhu ofii mataa kootiifan jiraadha. Ani ilma dhiiraati otoon dogoggoree kaameeraa waraabaa jirta gadi dhiistaayyuu jedhaniin jechuudha. Atis ilma dhiiraati anis ilma dhiiraati. Sa'aatii walakkaa daqiiqaa 30 ol sana oli aniif ishii wanta ta'aa turre yookiin immoo hanga iyyuu dirasitti kanii sinii nu eegaa turtaniyyuu jennaan iyyi kan maaliitidha. Bakka nuti si ilaaluudhaaf si qoruudhaaf gaafa isaan jedhanii sinii jette Ruutaan jireenyuma namaa keessa deemtanii waliin dha'uudha. Jireenya namaa akkas gochuudha maal argattus kanatu sin boqochiisaa kanatu sin gammachiisaa jetteen jechuudha. Yeroo kanatti Abiraamii narraa baay'ee bakka wallaalame waan godhu wallaalee ishiin nan ba'a jechaa turte sitti himna haala jiru si hubachiifna haala jiru akkasumatti dubbiin walii galleetidha qoyyechaani turan jechuudha. Maalan qo'a bakka maa inni jennaani dhugumattiyyuu keessummaan dhufaa jira naan jechaa ture. Keessummaa dhufaa jiru immoo si akka ta'e hin beeku garuu natti maa ture jette jechuudha. Hirmeellaanii eeyyee akkas jechaa ture eeyyee keessummaan dhufaa jira jechaanii ture jechuudha. Kanaafiyyuu qoy kaayettee ammasaa kan ture ishiidha malee jechuudha. Na dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ani akka kootti baay'ee natti dhagahame jechuudha. Hangana kan hin jedhamne dhugaa ani wanta gaarii yaadanii yookiin immoo Ruutaadhaan mari'atanii haala jiru yookiin ishii qabsiisuudhaaf ishii kaasisuudhaaf Ruutaan bazawee jechuudha. Otoo ol fuutee keessatti dirqimitti goote hin dandeessim kana beektu immoo hin beektan. Ani gaa'ila qaba gaa'ila koo keessatti haala kanarraan jira haala kanarratti dubartiin kun dhuftee jireenya koo gidduu seentetti jettee akka barbaaddetti mirga guutuu qabdi jechuudha. Akkatti nama diilalleessitanii akkattiin jechuudha yaada isaanii kaayyoo isaanii mari'achuudhaaf yeroo isaan jedhanii akkatti bittimsitutti akkana gootanitti maalidha meessa dhugaan siniin jedhe gadi gombifamtee ishiin ofitti bakka jettee inni kun oliif gadi kaatee kana teeraa akka ofirra baasuu dhaqee jechuudha gaddisiisanii jechuudha. Maal argattu bakka yoo baatanoo jireenya dhala kanaa keessaa yoo galtanoo nuun galleem tokkummaan hojjetu mari'ataniit hojjetu jennees ni dubbana garuu immoo akkasis ta'an jiru jechuudha. Siras akka nuti si yaadneeti maal kanaan namni namaa yaadaa
sinimee kaleessan isiniin jedheera adurreedhaaf foon dhiyeessitee inyaatiin jedhuuni maal taataniittu sin jireenya qabdanii sammuun keessan kan boruu yaadu maali kiskisamtu dhugaa dubbachuu afanannaa kennatti dhagaame hangana kan hin jedhamne jechuudha ishiinis hin baate jechuudha dhugaa bakka ittee saatiin sun saatii 3 jedhamaa ture naannoo dhumashii jira ta'uu waan saallee hin beeku hani garuu egaa ishiin hin baate jechuudha yeroo saatii ermi lafa na waraaban sanaa saatiin 3 ta'eera maal hojjetta namni dhufu jira jechaanii ture egaa ishiin diddee waa sagaleen intala madaamsi dhaggeeffadha egaa haala kanaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudhaan arraabaa maal ta'a jechaa ture ishiin immoo nuti si yaanneetidha jechaanis turte kaa'ermeellaan himtillee jechuudha burukeetti immoo baay'ee haare jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam sin baasanii dhugaan sin jedha qottanii na awwaaltanii jetteetta bitaatu qottanii na awwaaltanii jedheen dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kuni biraankis miti biraankisi gooteen beektu biraanki wal gootanii hin beektanii jechaanii ture jechuudha jechaanii turan ka innaasa kanadha dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa egaa nutis immoo inaasofsiifnaa intas gabbeessina jechaa turanii intas gabbeessina eenyu ruuttaa jechuudha maal tas gabbeessitu maal tas gabbeessitu mee maali dhugaa dubbachuuf maalidha maaliif garuu akkasitti waca qormaataa jaalataniiti jechuudhaaf jaalatanii miti isa dhugaan siniin jedha guyyaa immoo jechuudha filaashii jaalalleen hermeellaa yookiin immoo abbaa manaan waan hunduma isa shinaa softee gadi dhufaa jira yoo ati ilaa jireenya biraan keessaa atattamaan ba'uu baatteetta ta'e jechaanis turanii gidduutti Dubaay deemtee fa'ii saatarat hojjechiiftee jirti jedhameetu fa'ii jira jechuudha biyyuma sana namoota naannoo sanaatti kan dubbachaa turan jechuudha dubartiin sun biyyuma sana jirti jechuudha namni immoo calleedhaan dubbatu jechuudha majeef batalaa warra biyya keessa jiran waan argan jechuudha dhugaa qabatamaa wanta ta'e tokkodha malee jechuudha kana oolota malee oolota hara oolota iyyuu miti malee olaan okkoo mala qabeettidha ri'oota sin ri'ootadha dhugaan siniin jedha uffay akkatti na gaddisiisanii maalokkaa maalimi yoo dhabdhamatan yoo haasawanii wanta jiru walii galan maalatoo yoo baate maali yoo baate jetteemme maali yoo dhiiste jireenya koo jetteenne maali yoo dhiistan jireenya koo jetteen dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kan hundumaa kan gootu akka gootu kan si taasise maalidha erga namni waan hin taane sirratti yaade erga namni waan hin taane sirratti fudhate bakka dhiisanii bahuudha kaa itti ruutaan itti laxxafamtee maalidhaafi nama jireenya qabutti jetteen jechuudha maalidhaa mee maaliif mee waan namni har'aarra hin jiru dhugaa dubbachuudha maan baay'een isaanitti taare dhugaa dubbachuudha rifannaan nama ati goota dhedhuun immoo hin jaju ati gootadha siin boonneerra siin korreerra oodhu bishaan dhugi taa'ii harrafadhu tasgabbaayi edda tasgabbooftee booddee ni deemna yaa'a jechaanii ture irra caala gadi daddarbachaa ture yaa'a baa isin hin fedhu bakka naa gootaniittu naa yaaddaniittu baay'eedhuma jedheenii booda egaa machem bishaan ol fuudhanii maal ta'anii jechuudha goottota isaan gadi yaasee jechuudha hojii keessa nyaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf bakka bulanii tasgabbaanii walidhaan haasa'uudhaaf turan ishiin baate inni qophaa taa'e kana barbaaddu miti kinoo gammadaa sinittaa tolu fedhiin keessan kanadha keessattuu jechuudha namittiidhuma wanni kana jechuudha dhugaan siniin jedhe buruuf jedhamtu kana jechuudha waanuma biraam ofitti sisseefnaaf gaaffii ta'e maleeme jalqaba irratti kan natsi fide qosoqqosee kan hunduma isa ture Abrahaamis hin beeku jechuudha maal akka ta'e hin beeku kanatti dhugaan siniin jedhe
waan har'ammoo jechuudha obboleessi Abrahaam ifaan Abrahaamidhaan jedhe boruu siniif hojjedha sammuu siraan dhaggeeffadheen xumure jechuudha. Hanga kanatti maaliif of naaqsifta? Inte baha keessaa jireenya isaa keessaa baha jireenya Ruutaa keessaa gallakkisaa dhugaan sinin jedhe gallakkisaa sinirraa cabu tokkumti keessaa beekaa miti tokkumti mucoota boru ganama immoo dhufanii maa jedhu inni akkasitti hin yaanne hin dhufu gama tokko saareetiin eeggadha viidiyoo irratti Abeeliin dhufa Buruukiin dhufa Iyyoon sunis hin dhufa Ermeelittiinis immoo yoo barbaadde kanuma qabatte dhufta biraan fuddee dhufte jechuudha. Amma dhattee ganama jechuudha naa barii hidhatte sukkumti isheen beektu viidiyoo ishee wajjiniidhaan immoo luqqeettuu ishee garagalchaa nuuf hojjette jechuudha. Luqqeettuun kee kaayedhe yaaca kaayedhe duratti maatiin keenya ennaa nuti ergaa dinne ennaa nuti waa jenne nu waa baaru sababni isaayyuu yoo waa dinnedha yoo jajjabne immoo guddadhu nuun jedhu ati immoo jireenya namaa keessaa gaa'ela namaa keessaa dubartii ulfachi sagalee mankaraartee rakkiftee jireenya dhoowwitee boqonnaa dhoowwitee ofii keetii sagaggaltee haftee jireenyi maal akka ta'e gaa'elli maal akka ta'e hin beektu yeroon akka darbu hin beektu dhiiraa siifachi qabdee jechuudha. Abiraan malee sitti mul'anne ta'uu waan isaan beeknu maseentee hafuuf ta'u nuti si hin beeknu kanammoo miskiina rakkista. Kun maal ishiin sagaxee wayii jechuudha. Sagax hin taatu ati dhugaan siin jedhe hin taatu. Lubbuu sana balleessuu keessi mi'aatume waan hundumayyuu baqa bitaatti galchisiisuudhaaf raatessite. Ani Ruutaan jechuudha matuma ishii qabdee camaddee wayinee Ruutaan yoo leexoo taate irraa galchite turte isheen beekti.